caalaa bultumee yeroo ammaa kanatti jechuudha rukutamee jechuudha akkuma footoo irratti argitan yookaan immoo akkuma tambalalee hojjetadhee dhufe akkuma isin argitanitti jechuudha harkisaatii fi addisaa qaammisaa guutummaan iyyuu jechuudha madaa'ee jira jechuudha rukutamee jira walumaa galatti dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko nama gaddisiisa jechuudha ola deemaa keenya yookaan immoo namni nuti hin qabna jabaa keenya gaafa jennee abdannu gannu jalaa deebisuu yookaan immoo nu jalaa miidhuu barbaadu jechuudha akkuma isin argitanii akkuma isin beektan jechuudha dhugaa dubbachuu fi hedduu tokko na gaddisiisee hin yaannellee jechuudha mucaan kun yeroo meeqa balaan irra gahaa jechuudha garuu rabbuma isaatu gargaaree waaquma isaatu gargaaree jechuudha yoonaan isa ga'ee jira jechuudha yeroo baay'ee waan adda addaa irratti raawwata jechuudha garuu sababii rabbiin qabuuf immoo sababii waaqa qabuuf immoo yeroo hundumaayyuu hin oolaa jechuudha rabbiin oolchaa waan ta'eef isa oolchaa isa eegaa jechuudha dhugaa dubbachuu fi baay'ee tokko nama gaddisiisa hedduu tokko gadde dhugaa namatu sherinatti godhe saniin booddee gaafa naqee hin sobuu jedheen hin sobuu rukutamne nani lakki dhugumaa ijoollee takka jedhee gadhiise naan jette saniin booddee gaafa feesbuukii seenu dhugaa rabbii abdii geetaachoo illee gadhiisee jira hamzaan illee gadhiisee jira bakka abdii geetaachoo fi hamzaan illee waan soban natti hin fakkaatu abdii geetaachoo hin sobuu jechuudha waan dhugaadha kan inni poost godhu waan sobaa miti jechuudha dhugaa baay'ee tokko rifadhe gaafa argee bakka mucayyoo sana gaafa ilaalu lakki footoshoppii ta'a caalaa mitiin jedhe lakki footoshoppii miti dhugaadha naan jette gaafa naqee ilaalu dhugaa rabbii baay'ee tokko rifadhe jechuudha kan abdii irratti argee feesbuukaa hamzaa irrattis argee hedduu tokko rifadhe dhugaa rabbii baay'ee tokko nama rifachiisa badiisaan beennu waa inni godhe hin beennu homaa tokko balleessaan jiru mucaan kun akkuma beektanii duraan akkuma beektan sirba jechuudha kan uummata oromootii fi dhaabbatee sirba babbareedaa sirba qabsoo oromoo kan baasaa ture isadha jechuudha garuu amma kana hundaayyuu keessaa deebi'ee jechuudha gara amantiisaatti deebi'ee gara faarfannaatti deebi'eetu faarfachuutti jira jechuudha waa'ee siyaasaa keessaa harka guutummaan guutuutti baafatee jira jechuudha garuu amma ammaatti qaammiisa dhahee qaammiisa rukutee addan baafannee jechuudha oromoodha ta'ee saba biraadha ta'ee warra maalii akka ta'e kan dhahee yookaan immoo kan isa rukutee amma ammaatti addan baafannee jechuudha ijoolleen hundumtiyyuu feesbuukii irratti maxxansaa jiru addan baafanne jedhee abdii geetaachoo yeroo lama irra deebiidhaan maxxanse jechuudha duraanii eenyudha kan rukutee maaltu isa miidhee qaama kamiidha kan rukutee jechaa ture jechuudha lammaffaa immoo deebi'ee hospitaala jira mana qorichaa seenee jiraayi ammaa fi fooyyee qaba homaan jedhu qaamni isa rukute immoo to'annoo seeraa jala oolee jira waan ta'eef adda baafattuutii obsaan nu eegaayii jedhee iyyaafannoo godhaafi jira jechuudha abdii geetaachoo rabbiin dhugaasaa baasu rabbiin warra isa rukute warra isa akkas godhe oola deemaa kana rabbiin dhugaasaa baasu jechuudha dhugaa dubbachuu fi mucaan kun waa hundumaa keessaa iyyuu deebi'ee bakka ofitti deebi'ee jireenya isaatti deebi'eetu jireenya biyya lafaa guutummaan guutuutti sirba dhiiseetu dhugaa rabbii nafsee isaatti deebi'ee jira jechuudha waan isaan rukutanii fi waan isaan isa miidhanii fi hin beeknu nuti baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa rabbii nama nuti abdannu waan fedhe sirbayyuu haadhisu jechuudha garuu ilma oromoo ta'ee jiraachuun isaayyuu nuuf gaadha jechuudha maaliif kaayessa dheengadde seenaa dalagaa ture waan ta'eef ammas immoo dhimma lubbuu isaatiitii jedhee sirba sana dhiisee jechuudha oromoodhaaf dhaabbatee oromoodhaaf jiraate jennaanii sirbuun dirqamaa miti jechuudha amma iddoo meeqaan meeqatti maqaa isaan dha'u baay'ee tokko nama gargaaraara dhugaa rabbii baay'ee tokko jechuudha ijoollee gara wallaggaa nama gargaaran kana hin beektu baay'ee tokko miskiina bira dhaabbata dhugaa yeroo hundumaa jechuudha caalaan kuma 10 ergee caalaan kuma 20 ergee jedhaniitu haasa'u jechuudha baay'ee tokko miskiina gargaaruutti jira jechuudha dhugaa rabbii inni sirba isaa dhiisee amantaa isaatti deebi'ee jechuudha amma immoo badinni balleesse tokkollee hin beeknu sabni biraa ammaa rukuttu saba biraa miti kan rukuttu oromoon keenya keessaatu walitti deebitee wal nyaatti oromoon silas wal guddisuun beektu wal xiqqeessuu karaa kamisa xiqqeessinaa karaa kamisa kuffimna jedhaniitu tattaafatu malee karaa kam guddata karaa kam jijjiirama jedhanii hin tattaafatanii malee sabni biraa waan natti fakkaatu warruma oromoo keenya keessaati isaanidha kan rukute jechuudha malee saba biraa natti fakkaatu akka yaada kiyyaatti garuu addan baafannee anis feesbuuk irraan dhaga'ee hedduu tokko rifadhe wallaahi hedduu tokko rifadhe baay'ee tokko jaalladha dhugaa rabbii nama oromoodhaa fi nafsee isaa dabarsee kenne lubbuu isaa dabarsee kenne qabsaa turodhe qabsoonni keessa ture hin beektu waan ta'eef waa baay'ee turra ga'a mucaa kana dhugaa rabbii garuu rabbumatu gargaaree isa jiraachisa malee bakka bu'aa baay'ee turra ga'a jechuudha kanaafuu jennaan rabbiin isaa gargaaru namoonni tokko jecha hin taane barreessitu komentii abdii jalatti argee ture jechuudha komentii hamzaa jalatti argee jira warra farsooti warra maaliiti mana farsootti rukutame ka mana waaliitti akkas ta'e ka jettu maqaa nama balleessinaa dhugaa rabbii dhugaa nama rabbumatu beeka waan ta'eef waan hin taaneen waan hin beekneen maqaa nama balleessinaa
biyya farsoo keessatti yoo dhalate iyyuu jechuudha aadaa isaaniiti akka aadaa ofii mataa ofiitti bulu jechuudha malee maatiin isaa farsoo nagadanii fi inni farsoo dhuguu dhiisuu danda'a jechuudha saniyyuu warra amantii ta'eera waan ta'eef warra amantii hin dhuganii jechuudha farsoo hin dhuganii jechuudha inni guutummaan guutuutti jireenya isaanii jireenya isaa kanaan dura abdeet godhee jireenya haaraa jalqabee jira jechuudha guutummaan guutuutti abdeet godhee jira jireenya isaa jechuudha jireenya isaa duraaniitii fi jireenya isaa amma tokko miti jechuudha namni ilmi namaa jijjiirama waan ta'eef jijjiiramee jira inni iyyuu jechuun maal jechaa turutan barreen gaddaa irreechatti maaloo sirba tokko nuu baasii jettanii kadhachaan turre baasee jira hin baasne jechuudha jireenya lubbuu isaatiitti deebi'e cubbuu isaa kanaan duraayyuu toobbateetu rabbii isaa kadhachuutti deebi'e jechuudha kanaaf jennaani ati bakka farsootti dhalattee bakka maaliitii warra tuulamaati warra maaliitii jettanii maqaa nama balleessinaa jechuudha namni ilmi namaa kan farsoo nagadetus kan farsoo gurguratus kan araqee gurguratus birrii waan ta'eef ilmi namaa birrii waan barbaaduufitu waanuma aadaa isaa keessa jiru waanuma ganda sana keessaa deemu keessattu ittiin hojjetaa jechuudha waan hin taane maqaa nama balleessinaa koomentii hin taane barreessinaa yaada keessan bal'isaa yaada dhugaa rabbii ani isinirra beekee miti garuu bakka yaada bal'isaa yaada gaafa waa yaaddanii jecha osoo ariifattanii koomentii barreessuu baattanii bareedaadha maaliif namni tokko kaleessa dheengaddaa sirbuma isaatiin bu'aaraa turtanii sirbisaa baay'ee tokkoffaadha akkuma sirba hacee tokkoffaadha jechuudha mucaan kuni akkuma sirba bakka haceedhaa fi inni lammaffaarra jiru jechuudha anis hacee tokkoffaatti ilaala isa lammaffaatti ilaala galaanaa gaaromsaa sadaffaatti ilaala itti qaxafarii arfaffaatti ilaala jechuudha dhugaa rabbii jirru kuni tokkoffaarra jiru jechuudha kanaafuu amma immoo inni dhiise maali itti qani sirbaa jira dhaabee jira akkoo sirbaan jiru sirba baasaan jiran irreechaaf maaltu waa qopheessaa jira qophiin irreechaa irreechi dhiyaachaa jira akkoo Itoophiyaa keessaa irreechi akka Oromootti irreechi dhiyaachaa jira namni dubbachaa jiru jira sirba haaraa namni baasaa jiru jira hin jiru jechuudha kanaaf immoo caalaan immoo kaleessa dheengadda sirba irreechaa sirba boombii dhoosuu sirba namatti toluu sirba aadaa isaatiif ta'uu sirba saba Oromootiif ta'uu baasaa ture jechuudha itti cinqame jechuudha isiniif jedhee amma immoo gaafanni akkasittiin miidhaan irra ga'u kun waan bornarra maaltu ga'a boranarra maaltu ta'a jettanii yaaduu qabdu malee jecha badaa waan hin taane namaan hin jedhina dhugaa rabbii uummata koomentii tokko baay'ee tokko nama aarsu baay'ee tokko qalbii nama tokko jechuudha kanaafiyyuu rabbiin isaa baasu kan isa ta'e immoo rabbiin dhugaa isaa baasu dhugaan namaa jechuudha kan baasu rabbi tokkicha qofadha kan dhugaa namaa mul'isu rabbi tokkichadha malee ilma namaa miti jechuudha mucaan kun rukutamuu qabu mucaan kun waa ta'uu qabu jechuudha dhiiga keenya foon keenya waan ta'eef dhugaa rabbii baay'ee tokko nama aarsa Oromoo taatanii jecha namaan hin jedhina Oromoo taatanii waan badaa waliin hin jedhina sabni biraa akkatti wal qabatu iccitii walii akka isaanitti walii dhosta wal jaraa baraa warra soddaarraa barumsa baradhaa dhugaa rabbii akka isaanirraa barumsa baradhaa malee mucaan kun dhiiga kee ta'e akkamittiin isan akka ittiin dhiigirra citee jiru harka isaa kukuutamee jiru akkamittiinitu mana farsootti akkas ta'e jetta jechuun qabdu hin naqu caalaan mana farsoo hin naqu kan amma nama balleessinaa dhugaa rabbii annamuma jecha hin taane namaan jedhu tokko na aarsa bakka waan akkasiitiin maqaa waliin balleessinaa ati maal beektaa ati maarreedha hin jedhina waan namni ganda isaa keessatti hojjetatee ittiin jiraatu birrii ta'uuni nama waqqasinaa dhugaa rabbii isin jireenya keessan borii ilaala boriin duutu koo akka ammaa kanatti haftu hinduutu hinduuna hundi keenya foon bareedaa qabaattee fuula bareedaa qabaattee waa hunda bareedaa qabaattee iyyuu jireenya addunyaa kanaati hinduuta haraduuta borduutaan beektu namatti murteessin rabbiin isaa fayyisu jedhiiti du'aa hin godhiif dhugaa rabbii dhugaansaa immoo namni rukute suni to'annoo seeraa jala oolee akka ifa nu ba'u akka bakkee nu ba'u barbaannaa jechuudha Oromoo keessaa namni tokko miidhamuu namni tokko goddaamu tokkollee hin barbaannu jechuudha ijoollee daa'ima keenyatti dhabaa irra waan ta'eef Oromoo keessatti wanta raawwataa turee fi wanta ta'amaa ture hundi keessanii gadi qottanii hin beektu jechuudha nama waan beeknee fi nama waa hin dubbachuu hin dandeenye isinitti hin fakkaatinii jechuudha wanta keessa jirruu fi wanta dabarsine seenaa kaleessaa fi seenaa amma haasa'a dhugaa rabbii hedduu tokko na aarsa'a.